ilmaan Oromoo akkam jirtu? Eenyu wajjin jirtu? Maal godhaa jirtu? Isiniin hin jiru. Bakkuma jirtanitti bakka nagaannoof jiraattan. YouTube Abdii Oroo subscribe, share, like, comment gochuu hin dagatina. Akkasumas YouTube ilmaan Oromoo hunda akka like, share, comment gootan abdii guddaa isin biraa qabna. Horaa bulaa tokkummaan keenya cimee alalisu, tokkummaan keenya nuuf guddatu, tokko taanee harka wal qabannee adeemnuun isin jedha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu kabajamtoota fi jaalatamtoota ilmaan Oromoo. Har'a ergaa tokko qabadhee dhiyaadhee jira. Innis YouTube channel Abdii Oroo Tube jedhu yookiin ammoo YouTube channel Abdii Chulullee share, like, subscribe gochuudhaaf akka jajjabeessitan isinin jedha. Akkasumas YouTube channelota ijoolleen Oromoo qaban kamiyyuu subscribe gochuudhaan akka jajjabeessitan isinin jedha. Galatoomaa ulfaadha. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جولي ورما كم جرتن فيا كساني جرتو أنا قاقوتي الحمد لله. هرّا قمتشو تكان قوا قمتشو انتيلي مالونا جتن يوني في جولين ورمو دا قرد دلدلا والله نيتي دبلا من باينا متولا جتشو دا خانا جتشون هرّا كاكمولين بينو وبليسكين عبدي جولولي أرسيدا تاينا لحارا بني تجرا channel lisa channel umman Oromoo irraa fayyadamu irraa baratu nuufata jecha Abdii Oroo jedha search godhaati subscribe gochuu fi hin dagatina. Ashama harkafuun ilmaan Oromoo kaabaa kibbaa bahaadhiyaa baga jiraatin obboleet keenya yeroo dheeraa uummata Oromoof sagalee kan ta'a ture yeroo ammaa kana channel Abdii Oroo Tube jedhu qabatee isin dhufaa jira. Obboleet keenya kana cinaa dhaabbannee subscribe, follow, share, like gochuudha haa guddifnus ni jala galatooma Oromoo ko wal malee maal qabna mukilleen baala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. YouTube Abdii Oroo channel subscribe godhuudhaan bira dhaabbadhaa isiniin jenna. Obboleewwan kiyya walaa jajjabeessinu walaa guddifnu. Abdiin kana booda koomedii fi waan bashannansiisoo adda addaa qabatee isiniif dhiyaatu waan ta'eef hundi keessanuu akka subscribe gootanii bira dhaabbattan Yooyyaa kabajamtootaa fi jaalatamtoota ilmaan Oromoo har'a wanta tokko isiniin jechuu dhufe innis maayinii yoonaan jettanii Abdii Oroo Tube YouTube harayaa banatee wanta jiruudhaaf search godhaati seenaati like, share, subscribe godhaa kaffaltii isiniin gaafatu. Abdiin draamaa baacoo garaagaraatii fi mudannoodhaa fi wantoota nama kufaltiisaniif uummata Oromootiif illee sagalee ta'uudhaaf YouTube harayaa banatee draamaa garaagaraa qabatee gatii isinii dhufaa jiruudhaaf isin immoo like, share, subscribe gochuudhaan bira dhaabadhaati jajjabeessaan isiniin jedha ilmaan Oromoo. Abdiin abdiidhuma yeroo dheeraadhaaf uummata Oromootiif kan sagalee ta'aa ture ammallee akkuma itti fufetti jira. Kanaaf YouTube harayaa banatee jira seenaatii like, share, subscribe godhaa ijoollee Oromoo. Ashama qabuun ilmaan Oromoo jirra jirtu jireenya ilmaan Oromoo dhaamsi tokko qaba. Dhaamsi jallee YouTube Abdii Oroo Tube jedha. Oroo YouTube moo Oroo Tube jedha. Isa san share godhaa fi like godhaa fi subscribe godhaa. Ashama harkafuun kabajamtoota fi jaalatamtoota Abdii Oroo Tube. Abdii Oroo Tube subscribe, share gochuudhaan jajjabeessa. Maaliif Abdii Oroo Tube channel haaraa banatee jira. Isin maal gochuu qabdan? Like gochuu qabdan. Akka maal ta'uuf akka hamileen isaa jajjabaatuuf jechuudha. Diraamaa adda addaa akkasuma koomediinii fi ergaa rakkoolee biyya Arabaa kana keessatti shamarran ta'e qunnamuu fi dhiirota ta'e qunnamu walumaa galatti waan haaraa qabatee isinii dhufaa jechaadha. Isinoo like gootanii share, subscribe gootanii kanaaf Abdii itti horaa.